sabaatti akka sabaatti saba Oromoo maqtaa cabsitaniitu isin Arsii fi Walloo jettanii wal fixaa jirtanii miti Oromoo miliyoona 70 hamilee tuuxan ummanni kun yoo isin abaare isinirraa argata ummata garatti isin baate ummata duudatti isin baate ujoolleen nana wal dhiisa dalagachuu biyyaa baatan bar Suudii bar namni waa sadi qofaaf dhaqaa bar Suudii matana waa sadi qofaaf neetworkii rakkoo qabaa وما قلت شو ندندو بالبلا نت بالبلا جرا هم بالبلا نابليس ورا يك أوفا يرثني بالبلا لسني كلامي سعودي نمني واسدي كوفا بدك أبر إني توكو حجيب دك جت في جيشو إني توكو عمرة دك إني كون دلقته أوفجيره هذا فبا أوفي غرغارو دك ماله نمني سعودي أبوكاتو غندا تهي دك أتي غندا كنات ati ganda akkanati jedhe abukaato ganda ta'e obboleessa ofiitti muka gogaa ofuuf dhaqu hin jiru jechuudha. Duraanis hin turre ammas hin jiru jechuudha. Ummanni waan biyyaa bayeef hin beeyne kaayyoo manaa bayeef hin beeyne rakkoo biyyaa san amma ruuza quufnan dagate kun waan kana yoo dhaabuun baanne hin abaaramtan musiibaan jirre isinitti bu'a. Wanni isin godhaa jirtan kun har'a sirrii miti. Borus sirrii miti hin dagatamu bar idmeelikki wonni amma isin gootan kun dhalootatti darbaa bar akkuma seenan warri ammaruu darbe waan gadhee isaan godhaa turaniin waan mililik godhaa tureen bar ilmaan mililik itti arrafamaa jirti bar mililik gaafa Oromoo irraa harkamu gaafa aanoletti Arsiirraa harkaa fi harmamunu gaafa calii calanqootti ummata miliyoona meeqa kuma meeqa calgon gaafa shawatti warra tuulamaa fannisu Amaara bakka bu'ee miti bar Amaarri guutuu wajjin goone bar Oromoo wajjin go'e bar godhaa ture bar Qanyazmaach Giraashmaach Maarreemaach jechuun kunniin bar Oromoota bar warri abbaa lafaa guutuun bar ergamtuu miliki bar abbootii lafaa guutuun jechuudha. Kaamma nuti ilma abbaa lafaati maal jedhanii akka guddatte haa ta'u kun bara san keessa bar warra kaadiree mililik ture bar Qanyazmaach Giraashmaach bitaa fi mirgaan jechuun afaan Oromootiin loltuu mirgaa loltuu bitaa jechuun kuni afaan Oromootti Oromoodha bar garuu hoogganaa waan sanii sirni bara sanii kamililik waan ta'eef arra bakka geette hundatti Amaarri ittiin arrafamtii jechuudha. Takhayyal badii nama tokkootiin Amaarri ittiin arrafamaa turte ittiin cunqurfamaa turte ittiin arrafamaa jirti haga gaafa qiyaaman buutuutitti gocha mililikiin ittiin arrafamanii jechuudha. Hadhallee wanni isin godhaat jirtan sanuu viidiyoo waraabdanii poostii wal gootan amma har'a kana ittiin hayyoonni keessan abboonni keessan itti saalfatu. Sheyni Oromoo tokko amma Sumaalee dhaqeetiniin Sumaalee dhaqee zinaan haraamaa yoo jedhe mee gabaabuma isinitti himamu Sheyni Oromoo tokko olomaayin Oromoo tokko Sumaalee ma ollaa teennaa dhaqee Keeniyaa ma ollaa keennaa dhaqee zinaan haraamaa yoo jedhe kamuka gogaa wal godhaa jiru Oromoodha akkamitti haraama jedha atuyyuu ilmaan kee muka gogaa wal godhaa jiran nuti meeshaa rabbi nu uume yoo wal goone maal rakkoo qabaa yoo jedhaniin isin hayyoota keessan salphiftamoon salphifnime akkatti maayyaanne bal'iftanii dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun haraamaa Sheyni Oromoo tokko yoo jedhe for example fakkeenya isinii kaasa yaada yuusa sammuun keessan ruuza nyaachuu malee yaaduu hin dandeenye Naziir waggaa 3 waggaa 4 Naziir Nuuraa hoolaa biyya Arabaa yoo jedhu itti aaraa ture kitaaba barreesse kun yoom xumuree akka ibsume eeshi isa dhugaa rabbii isinitti himaa jechuudha. Sheyni tokko Keeniyaa makana dhaqee Sumaalee makana dhaqee Amaaraa kilili makana dhaqee shi Amaarri settee qofti salaattu qofti dhaqee waan akkanaattu deemaara dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun haraamaa jedhe himaa haa jennu daawwama himaa jennu Sheyni Oromoo guddaan isin jaalatan tokko haa jennu durriyyeen tokko oluma ka'ee aboon irraa us sabakee malee jira kamuka
dhiirri wal godhoo jedheen deebiin sheeksisanii maali? Uf ajjeesa. Mee waan gaafadhaa please. Uf gaafadhaa mee. Mee warri waan kana irratti hirmu waan kana uf gaafadhaa. Waan kun sirriidha. Akka moo ilma namaatti sirriidha. Ati ganda namaa jibbeetta guddaan kee si erguu dandaya. Si erguu baatuu dandaya. Waan arsii ta'eef jibbuu dandeetta. Walloo ta'eef jibbuu dandeetta. Garuu akkamitti namni kee baheetiniin waan kana boru dubbata. Akkamitti nama keessa dee. Jabaan kee akkamitti walgayii garagaraa ta'a. Maal jettan? Kanaaf obboleewwan kiyya waan isin godhaa jirtan kana hawwata keessantu itti saalfataara. Haadha Oromootti itti saalfataara. Abbaa Oromootti itti saalfataara. Obboleettitee ta Oromootti itti saalfataara. Obboleessa kee ka Oromootti itti saalfataara. Ammallee akka ormi nun dhageenyeef wuxxifataa jiran, ciniinsifataa jiran, sinigalee miti. Muunni gogaan isin badoo Suudi Arabiyaa keessatti miskiinatti ooftan kana nama hudduu qabu hunda hudduun isaa qirqirfataarti, hollataarti. Piliis addaan dhaaba. Kun waan akka saalan beeyne kan isinitti himaaru. Dhiiraaf dubartiin akkana ofirra gara garaa laalaa jiran. Namni muka gogaa dheessuu dadhabe biyya keenya gaasni hin jiru. Itoophiyaa lafa magaalaa malee gaasni hin jiru. Jireenyi biyya Itoophiyaa mukarratti hundaa. Waxiin mukaan godhama, marqaan mukaan godhama, biddeenni mukaan godhama, qorsoon mukaan godhama, nyaanni guutuun mukaan godhama. Namni muka gogaa dheessaa jira kenna. Akka bofaatitti jechuudha. Muka gogaa akka bofaatitti dheessaa jira dhiiraa dubartiin dammaqaa jirti biyya keessa waan isin godhaa jirtan kana. Waan kana addaan dhaaba. Dhimma walirraa qabdanii wal ajjeesuun dhiirummaadha. Albee wal cicciraa wal qalaa wal ajjeesa. Du'a dhiiraa wal ajjeesa. No problem. Walin lolinaa miti. I don't care. Homaa rakkoon qabu waan illee kadhima narraa qabu yoo jiraate booksiin ofirraa dhoogga. Booksiin dhayii ilkaan irraa yaase rakkoo miti. Albee mardhimaan isaa addaan diigi rakkoo miti. Rasaasan kallacha addaan facaase rakkoo miti. Garuu isa muka gogaa walitti dhiibdan kana addaan dhaabaa isiniin jenne ko. Ufin tuuffachiisina. Saba keessan hin xiqqeessina. Hayyoota keessan hin xiqqeessina. Haaraaf abbaa keessan hin xiqqeessina. Yoo feetan araarama. Yoo feetan hin araaramina. Walloltaniimi akka dhiiratti wal ajjeesa alleqe. Akka dhiiratti wal fannisa alleqe. Homaa rakkoon qabu kun. Adii dhabar. Namni walloluun homa jiru. Wal ajjeesuun homa jiru. Akka dhiiraa ajjeesuun dhiirummaa gaafatama. Akka dhiiratti ajjeesuun dhiirummaa gaafata. Akka gootaatti ajjeesuun gootummaa gaafatama. Wanni isin godhaa jirtan kun waan yartuun hin gooneef nama jibbisiisa. Du'a namni sodaatu hin jiru. Isinii galemi. Du'a namni sodaatu hin jiru. Garuu erga walloltanii yoo dandeettan araarama yoo dadhabdan du'a gootaa wal ajjeesa. Inni yaalku xeheeno. Isinii galaara. Kana isinitti himu. Ujoolleen Suudi Arabiyaa keessaa warri Suudi Arabiyaa keessaa fira qabdan immootu hoolaan ruuza quufe, hoolaan ruuza nyaatu, kamarga lagatu, miskiina qabee dararaara, gocha suukaneessaa irratti hojjetaa jira waan ta'eef akka ilmi kee biyyaan baane manatti hidhadhu. Manaa bayuu didaa abiyyitti kenni abiyyuu waraana dhabee rakkataara. Abbaa fi haati dargaggeessa biyyaa qabdan ka ilmi kee Suudii deemu malee jedhee jibbaachisaa jiru. Ka intalli tee Suudi Arabiyaa jiru deemu malee jettee jibbaachisaa jirtu ilma kee qabadhu. Hindidaa kunoo biyyi waraana barbaaddi lola deemuu wada dhufu wada waan ta'eef abiyyi kenna sadaqadha biyyaaf haa lolu deeme. Sibiraa baheetini Saharaa keessatti muka gogaa itti jalaa oofurra deemee biyyaaf haa lolu. Jagninnat no biyyaa loluun namummaadha dhiirummaadha. Isin galeera kana. Warri mootuu biyyoota garagaraa jirtan, Sumaalee jirtan, Sumaaleelaandi jirtan, Bosaasoo jirtan, Yaman jirtan, faana takka fuutanii gara huduudaa achi hin deemina. Huduudaa achi seennan osoo ruuzan qammafne muka gogaa qammataa jirtaa jechuudha. Kana keessattuu haawwanni keenya ka sikkoo mandootiif haawwanni keenya ka walloo
ilmaan keessan akka balattachin deemne itti bilbilaatiniin itti himadhaa jechuudha. Isa dhugaa rabbi sitti himaa. Ilmoo kee yeroo muka gogaa irraa baraarattu amma. Sigalee yeroon ilmoo kee muka gogaa irraa baraarattu amma jechuudha. Warra rakkatti WhatsApp na bilbilu kun qiyaamaan isinitti taabuutu maayin. Ilmoo keessan muka gogaa irraa baraaradha. Warri fira biyya alaatti qabdan Suud Arabiyaa keessaa qabdan itti dawwaladhaatiniin ilma keessan bakka jirutti akka taa'u godha. Kanuma isinin jechuu barbaada. Rakkoo guddaa deemaa. Umman isin jira saalfateera. Kanuma rabbi araara haa buusu ijoollee yaa'ii kanan deemtan gama lamaanuu jirtan piliis umman isin jira saalfateera yoo dandeettan waan kana dhaaba. Dhaaba. Guddaan akka isinitti dubbatu sodaata. Shayni akka isinitti dubbatu sodaata. Sinigalem gara wallaala. Kanu. Thank you so much. Video kan hundi keessanuu share walii godhaa. Baqattuudha. Wal dhabdii isaanii social media gubbatti fidanii gocha suukanneessaa akkasii walitti hojjetanii hayyoonni maaliif gad dhufee hin dubbanne sheekottiin maaliif gad dhuftee hin dubbanne sheekottiin hujii qabdi bar jireenya mataa isaanii qabdi hayyoonnis jireenya mataa isaanii qaba bar isin dalagaa dhabdaniitiin waan kana walirratti gootan barbaachisummaa isaa hin argine waan kana waan godhaa jirtaniif bu'aan asirraa argamuus hin jiru goota kanaanis hin jedhamu kuni gadi galummaadha malee gootummaadha miti kanaafuu rabbi sodaadhaa seeras sodaadhaa abbootii teessanillee kabajaa oromummaa keessanillee kabajaa namummaallee qabaadhaa gocha akkanaa kana asumatti nurraa dhaabaa kan araaraa fi kan gartee badii waan kanaan dhufe ammallee waan ta'u qabadhaa sababbii kanaan ammas birrii sassaabuudhaatu itti aanuudhaaf deemanatti fakkaata gaafa kana hayyamne ijoolleen kun ganaa waan akkanaa itti sharafti malee dhiisuudhaaf hin teessu birriin as keessatti hirmaannaan dhugaa isinii himan kanallee ammumaan isin bira kaayadha birriin tokko akka hin sassaabamne sababa kanaan abaluu biraa baafna abaluu qabamee hagana malee gadi lakkifnu jettee as dhufuudhaa teessi kanaafuu isin dheeradhe galatooma silaa waa hedduu haasa'uu fedha garuu nama hedduu jira asumatti isin irraa dhaaba galatooma. Yaa jara kenna dabaree yeroo argatta waan gootanii yoo dandeettan karaa nagaya itti buusnu irratti xiyyeeffadha nuti ammatti ka barbaannu lubbuu miskiina kamiitu bilisa baasuudha miskiinni waan hin beekneef dararamuun qabu wallahi summa billahi gula maree fi daqiiqaa muraasa dura nama 2,000 irratti osoo ijji kenna arguu ilma dhiiraa muun itti dhiibamaa ture har'a tiktookitu adabee keessaa bahe gochi kuni guyyarraa deddeebi'ee garaa nu jabeessaa jira imimmaan nu fixachiisaa jira harmeen nama sanaa family maatiin nama sanaa gosti nama sanaa maal jetti ormiyoon arge maal nuun jedha yaa jamaa namnummaan wanti sun irratti adeemamaa jiru sun immootu dhalli isaa deebi'ee sammuu isaa akkam ta'a gaafuma namummaan isaatu gadhiifameetu achi bahe nama ta'a deebi'ee ka jedhu irratti xiyyeeffadhe nageenyi bu'uun akka dirqama ta'e amane kanaaf nageenya irratti xiyyeeffadha dabaree keessan fayyadamaatiin haasa'a. Ayyee dabaree mana fakkaate dabaree osoo nuti nuti tareedha. Sabboona naa dubbatu eegoe. Carraa ijoollee kutaa biraatti dursa keenyaa dhiifama ijoolleen keenya. Sabboona dubbadhu. laale reedii kiyya wanni kun hirriba si dhoorge wanni kun sagalee ni jiraami reedii kiyya wanni kun hirriba si dhoorgitee gara miidiyaa laayivii dhuftee waan kana nagaya furmaataan barbaadaa itti dadhabdee dhufuu keetiif hedduu galatoomi wallaahi reedii kiyya laalama wanni jira namoonni miidiyaa irra jiru kuni anis mana taa'ee namoonni kamuu fakkaattonni kiyyaa mana taa'eeti harka miskiinaatiin ibidda qabachaa jira. Kanaaf nuti gootummaa fi jeenummaa asirratti wal dhaadachuu osoo hin tahinitti miskiina karaa deemu homaan beene kanan kudhaniin qabanii akka fedhan godhan kanarraa kanaatu garaa nu gube. Haa ta'u immoo jara keenya Oromoo wal injifattus hin jiru. Waan kana jalqabarraa kaanee yaa uummata keenya dhiisaachaa jira. Uummanni lakkumaan xiiqii keessa galaa jira. Amma nuti wanni barbaanne mee wooma feetan ta'a reedii ilaal goon tokko wanni si dhaamu.
meereedii keenya akka ilma arsiisi koomandoo takka ilma Oromoo tokko taate laal tokko tokkorra wayyaa jechuun kufamuu yookaan mo'amuu miti reedii. Mee ijoollee ta'e tasi koomandoo tana amma booda ijoollee ta'e harka miskiinaatiin miidhamu jira. Amma booda sa'aa ammaa kanaan booda hanga wanni kun furmaata argatutti ka booji'amaa keessanis ka qabdanis akka waan takka irratti hin raawwanne dhiisaa je'iitii nagaya labsi reedii fi kun furmaata irraa isa tokko. Ijoolleen ta'e tawallootis akkasumatti namoonni jajjabaan dhufee geessuma ta'e tanarra haa nagaya labsu. Obboleessoo namni lubbuu wal baasaa deema asirraa qoosuun nu dabbara. Namni gaafa dhiira akka isaatitti muka hudduu dhiibu lubbuu namaa baasuun waa xiqqoo jira ka'e. Kanaaf yoo kana maatii yaadne gaariidha. Furmaata barbaanna hawaasni kun nagaa argatu uummanni kun wal miidhaa jira akka malee wal miidhaa jira. Boruufillee nuuf gaarii miti akka malee taanee jirra amma osoo ijoollee si koomandootii fi ijoollee wal loon taane nuti akka Oromootitti keessaafuu akka amantaa Islaamaa saalfachaa jira reedii keenya dhugaa walitti himna. Wanni kun na laallataa na laalchisuu miti amma. Hayyuun gabbee yoo kanarraan dubbanne hafan diyaati maaliif hayyuu ta'a? Maaliif namni walirra beekaa ta'a? Maaliif biyya bulchaa hayyuu yoo miskiina hoolaa kan biyya Arabaa waltumu kana gorsee karaa deebisee nagaa labsin? Namni wanni baratuuf bar dhukkuba wallaanuufi. Namni wanni doktorri wanni baratuuf nama wallaanuuf. Gananuu uummata kan hidhamu jiru kun uummatuma bar nam mucaa ijoollee nama kana taa'artu sun uummata keessaa tokko. Yaa kanaafi reedii kiyyaa amaana rabbii warroonni dhageettii qabdan ammoo warri Ameerikaa ta'isanii Awurooppaa ta'isanii biyya garaagaraa ta'isanii lola labsaa jirtanii akka banziima irratti ibidda rafaa jirtan kanaatiif qusadha. Warri sagalee qabdan keessaafuu if qusadha. Uummata irraa waan takka quban qabne irratti murteessaa jiranii ta'anii qumaan irratti otaaranii abadan waliif hin eeyyamnu dhugaan isin himaan. Yaa kanaafi la reedii kiyya niin gabaabsa an dubbachaatiillee hin turre kunoo doombirni jira akkalmas koomanda tokko ati waa takka keessa illee jirtu namni tokkollee si shakku qaama kamuu keessa ati bilisa noormaala si beeyna ummata kee amaanaa fudhu nagaya labsi ammoo nagaya labsiteen dhiisini namoota jajjabaa akkuma ati reefu dubbatte sanitti isaanillee wal mari'adhaa aboo waan kana nurraa dhaabaa saalfanne wallaahi nurraa dhaabaa reedii kiyya masa'uulummaa fudhu ati dhiira nama jabaadha. Gara ijoollee ta'e koomandootii kanumaan jechuun barbaada uummanni keenya kawalootis amaanaa rabbii waan kana dhaabaa jechuun barbaada rabbi nagaa abuusu aboonni inni saalfanneeti nagaa abuusu nagaa dhaabaa jechuun barbaada kanumaan isiniin ja'a galatooma reedii dhiifama. Tolee galatooma reedii dubbachuu hin danda'a. Itti muu biqilchuu. Ilaa reediyaanii baay'ee si jaaladha dhugaa hedduu si kabajaa ijoollee arsii keessaa adda durummaan jechuudha. Dhugaa yoo barbaadde lolli dhaabbachuu barbaadda. Dhiira keessan caalaa shamara Dubaayii fi Kuweeti taatee liibii irra baatee sa'aat 24 hawaasa walloo guutuu hattuu bineensa jettee guutuu arrabsitu kana qabadha. Tokkoffaa irratti rakkoo guddaa kan fidee ijoollee amma walloon araarama